Akamoltan dhageeffattoota kabajamoo ani ammayyuu qophii kanarratti kan qopheesse Abdii Aliiti. Gama YouTube chaanalii kiyyaatiin subscribe godhaa. Amma oduu tokkoon muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmadiin kan hoogganamu BBCdhaaf akka ibsanitti hidhamtoonni siyaasaa yoo carraa amma hiikaman kanatti fayyadamuu kan dhaban taate jedha. Obbo Zinaabuun ammas gama mana hidhaatitti himannaan akka irratti banamuuf lafa kaayan. Haa ta'uutii garuu muummeen ministeera Joe Biden wajjin bulchiinsa Ameerikaa wajjin bilbila mari'achuus dubbiin tokko achirraa qaari'ee nu qaqqabe. Bulchiinsi Ameerikaa Joe Bideniin hoogganamu hidhamuu fi hiikamuu hooggantoota ilaalchisee paartilee siyaasaa biyya Itoophiyaa san keessatti hiikamuurraan gammachuu qaban bilbilaan ibsan. Akka Joe Biden jedhutti hidhamtoonni siyaasaa amma dirree walaba ta'e irratti mirgi isaaniif eegamee yoo isaan marii gaarii godhan nus biyya sanii michooma gaarii ni argamsiisna jedhan. Haa ta'u garuu carraan KFO'n ibsa kenne irratti hidhamuu fi ajjeecha hokkara Oromiyaa keessatti babal'inaan dhalate san irra deebiidhaan gadda qabu yeroo ibsatutti suuraa Haacaaluu Hundeessaatii fi abukaatoo Abdul Jabbaar Huseen maatii isaaniif jajjabina akka hawwanidha. Ta'utii garuu hokkarri Oromiyaa keessatti dhalatee lammiilee Oromoo bal'inaan dararaa waan dhufeef nus filannoodhaan ala kan nu godhe mootummaa kana jechuudhaan qabsoo isaanii akka itti fufuu qaban hawaasa isaanii yaadachiisan. Namayyuu Abdii Aliin jedhama toora irratti kan argamu.